Akka fuudhee akkamitti jirtu nagaa keessanii anis nagaa kootii jalatti rabbii har'as immoo isinii deebi'een jira. Warroonni samarii hibboo fi mammaaksee oduun dureessa nagee akka duraanii sana akkanaan naan hin jenne jecha har'a waan tokko nurraas ni dubbachuu deema. Innis maal yoo jenne waa'uma nama keenya waa'uma oromummaa kanneeni dura naayyamtu buna tokko dhuga. Buna tokko dhugee kana suutee yaadanitti yaada yaa hojjedha. Dhugee geessa yoo xiqqumannaa fi duraayyuu jechuudha. Innis maal yoo jenne waa'uma namoota keenya warra miidiyaa kanarra warra miidiyaa guddifates ta'ee warra hin guddifannes ta'ee yaada tokko irraas ni dubbachuuf ta'a bal'inaan jechuudha. Waa'uma namoota keenya warra miidiyaa guddifate kana warra immoo reefu akka ilmoo reefu alatti yuutuubii yoo banate waliin gargaarree kana irraa dubbachuuf ta'a. Ilmaan Oromoo bilis wal gargaara. Hundi keenya tokkoon so wal gargaarree maallaqa wal gargaarurra laayikiin wal gargaarree inni kun guddina jechuudha. Amma fakkeenya namni tokko yoo monii ta'e warroonni chaanaala gurguddaa qaban dhaqanii yoo koomantii namoota baay'ee gisee moniin taane amma miti amma monii ta'ee jira. Alhamdulillah galata rabbii. Yeroo moniin ta'in san namoota baay'ee haa jedhee dubbisee gisee baay'ee laayikii namba koomantiin barreessaa fi ani namuma kamiyyuu jechuudha yuutuubii irratti nama yuutuubii banatee qabu tokkoyyuu bira darbeen beeku yoon arge jechuudha. Nama liivii jiraachumaan seenee laayik godhe yaada kiyyan daawwannaaf seena malee namaaf jecha miti kan yuutuubii seenu jechuudha. Gisee chaanaala hin qabne san jechuudha. Seenee yaada daawwannaan deema waan tokko kanuma gulallaala hundee nama liivii irratti arge jechumaan laayik godhe bira darba. Kan maatiin ta'aniif maatii ta'ee fi bira darba jechuudha. Koomantii barreessee fi garuu namni keenya akkas miti. Maaliif yoo wal gargaarre maal ta'a? Warroota yuutuubii guddifatan kuni warroota xixiqqaallee reefu lafaa dhufu kana soo gargaaranii maal ta'a? Kaleessa inni sunillee kaleessa akkasumatti suutan akkasumatti rakkachaatuma sadarkaa ammaa kanarra ga'e malee namni kamiyyuu jechuudha. Haruma yuutuubii banatee haruma kan sadarkaa tokkorra ga'e hin jiru. Yookaan immoo haruma kan monii ta'ee doolaaritti herreegameef hin jiru. Namni kamiyyuu tokkumarraa ka'eeti jechuudha. Kanaafi bilis warroonni chaanaala gurguddaa hunda miti garuu namoonni baay'ee nama gargaaraa jirtanii galatoomaa isin jedha. Warroonni immoo nama gargaarre nama gargaaraa of jala sheerii godhaa fi akkuma keessan kana guddisaa fi yuutuubii isaanii isiniin jedha. Nuti maallaqa gisee keessan baafnu ofii keenya jennee liivii ittiin seenuuf hin guunna jechuudha. Yoo warroonni namni mana harabaa keessa hin jirrellee yoo ta'e koowwan illee jechuudha kan mana dhuunfaa ofii keessa jiraatullee namaaf jedheeti miti kan gootu. Maaliif ofiif jedheeti jechuudha. Ofiisaatii poostii godhaa ittiin hojjeta waan ta'eef jechuudha. Kanaaf seentanii yoo achirratti argitan bilis waliif laayikii walii godhaa wal jajjabeessaa wal guddisaan isiniin jedha. Ifamalleedha. Har'a samariin kanaan nu yaada kanaan nu dhufte kanaan hin jenne maaliif jennaan namni chaanaalii har'a yoo banate akkuma warroota kaaniti jechuudha. Akkuma warroota kaaniti hunduu tokko illee gaafuma jalqabaatirraa banate suutan guddannaa akkasumatti dhufe. Akkuma daa'imni gisee xiqqishoo gisee garaatti baatamee garaa keessaa dhaltamee gaafa algaarra ciisee algaarra immoo xiqqoo dubbachuu eegalee harka namaatiin ol ka'ee ofiin ka'ee taa'ee akkasuma jechuudha. Inni yuutuubii kunillee akkasuma jechuudha. Kana wanti sadarkaa tokkorra bakka eegamu hin jiru jechuudha. Kanaaf bilis maallaqa kiisii keessaa walii baasaa hin jirtanii daataa soo ta'e ofii keessanii guuttattu laayikii walii godhaa walii bira darbaa. Namoonni hedduun namoonni biraa jechuudha. Namoonni hedduun chaanaala yoo banate ugasuma waliin guddisa. Keenya immoo maaliif akka ta'e hin beeku. Namuma liivii irratti ilaalaniitu yoo arganu us jedhanii bira darban. Namni tokko haa jedhee mee dhiifama sheerii naa godhi yoo jedhe namni garagaree ilaalu hin jiru. Anuma bilbila harkaatiin karaa dhuunfatiin jechuudha. Namoota hedduu kana hin jedhu. Namoota hedduu bilbilee viidiyoo kiyyatti ergee gisee poosii wanniin ta'isan jechuudha. Ammaan alhamdulillah monii ta'een ture.
zeemoniin teessan jechuudha. Haay jedhee yeroo baay'ee dubbisee jechuudha. Viidiyoo kiyyallee itti ergee sheerii naa godhamee jedhee waa tokko namoonni garagaraa iyyuu nan laalle jechuudha. Osoo onlaayinii jiran iyyuu jechuudha. Kanaafi akkasii ta'uu qabnu binis wal guddisuu qabna, wal gargaaruu qabna. Yaa nuti ofii keenya daatas yoo ta'e immoo deebii warra mana harawaa keessaa waayifii harawaatti fayyadamanis ta'e ijoolleen keessaa ijoolleen dhiiraa hedduun isaanii dhuunfaan fayyadamanii gizmoo dhuunfaan fayyadaman kanaayyuu jechuudha. Daataas ta'e waayifaaf ta'e warroonni waayifaa galfatanis namaaf jedhaniiti miti ofii jedhaniiti kan guutanii garuu immoo gizma sallaayii godhanii fi nama achirraa nama ijoollee jala xixiqqaa amma kana nama xiqqaallee haa ta'u guddaallee haa ta'u warra caalaa harawa banate jechuudha. Yoo guddistan yoo gargaartan rabbirraallee baay'ee argattu. Kanaafuu walaa guddisnu walaa gargaarru wal bira dhaabbadha wal gargaaraan isiniin jedha. Walitti hinaaffaa dhiibne jechuudha. Maal akka ta'e hin beeku ani Oromoon ana baay'ee na gaddisiisa maal akka ta'e hin beeku namni keenya maaliif garuu akkas amma osoo suuraa wayii yookaan suuraa nama suuraa yookaan qullaa wayiifaa yookaan ijoollee shamarranii yookaan immoo ijoollee dhiiraa waan akkasii kan oduu har'a poostii godhanii har'uma tana feesbuuk ol guuta. Garuu immoo warra waan gaarii barsiisu jechuudha. Waan gaarii wanta nama gadi dhiisu namni garagaree ilaalu jechuudha. Amma viidiyoo tokko namni tokko yaada akkamii chaanaalli isaanii guddanne garuu ijoollee xixiqqoo tuni ijoollee reefu chaanaala balatti yaada babal'aa qabdi. Miidhee beekte immoo yaada barumsas ta'ee waa hundaanuu jechuudha. Waan akka hiiboo mammaaksa oduu durii waan akka yaadaa namoonni hedduun bal'inaan yaada ciccimaa haasa'a. Namuu garagaree ilaalu kan akkasiisan garuu har'a immoo viidiyoo shamarranii yookaan qullaa wayii osoo akkas poostii godhanii har'uma kana feesbuuk ol guuta. Har'uma yuutuubii kanarratti fe'amee jechuudha suuraan sun. Garuu akkas ta'uu hin qabnu piliis maaliif nuti waan gaarii barachuu barbaanna malee waan hin taane miti kan itti irratti wal gargaaru jechuudha. Kanaaf waan akkasiitti hin fiiginaa isin jedha garuu dhiifama hunda keessanii miti nama muraasa jechuudha. Kanaaf wal bira dhaabbannee wal gargaaruu qabna. Tokko keenyanuu jechuudha. Namoo kamiyyuu liivii yoo jiraate laayikii godhaa bira darbaafi. Homaa tokkotti bu'aa warra waan tokko irraa abbaasanii bu'aadha jechuudha malee wanti kiisii keenya keessaa yookaan doolaarri yookaan immoo birri inni keessaa jalaa hir'atu hin jiru jechuudha. Yookaan immoo wanti chaanaala keenyarra waa hir'atu hin jiru jechuudha. Namichuma saniif herreegama. Kanaaf birrii waliin gargaarina. Warroota chaanaala banatanii chaanaaluma isaanii kana laayikii sheerii gochuuf wal gargaara. Warra chaanaala hin qabne immoo tarii nama dhukkubsatee nama akkasii kana yoo argitan immoo maallaqaan gargaaruu dandeessanii. Isa kana immoo yoo warra chaanaala qabu chaanaala kanaan gargaartan googilirraa waa argachuu danda'a waan ta'eef sheer gootaniif yoo jettan maallaqa kiisii keessan keessa baaftanii wanta argitaniif hin qabdan jechuudha. Inni kun akka waan maallaqa kiisii keessaniiti jechuudha. Kanaas bu'aa guddaa ta'aa fi nama saniifis chaanaalliin guddata. Googiliinis booda yuutuubii walii galee maallaqa inni kaffalaaf waan ta'eef kanaaf akkasitti gargaaraa malee walirratti ilaalinaa waliif dhiiftanii akkasiin hin jedhinaa isiniin jedha. Dhiifamallee dhaarra yaada isinitti dheeressinatti fakkaata. Buna kiyya dhugeeta natti xumura. Buna jennaan samara buna kanaan dhoddaa kanaan hin jenne buna miti kun shaayidha. Dhuguma laata. Dhugaallee isiniin jenne garuu dhiifama yeroo duraatu iyyuu jechuudha. Warra hundatti muufatta jechuudha. Maaliif dhugaalan hin jenne jettanii itti muufatina. Kanaaf yaadni kiyya kana fakkaata. Warroonni yoo ammoo xiqqoo ishii guyyaa muraasa booda yookaan oduu durii mammaaksa hibboo isinii deebi'a. Iddoon bashannanaa immoo hingaa jedhee yaada. Baay'ee isin bashannansiise miti. Warroonni iddoo bashannanaa san deemi jettan immoo viidiyoo kiyya kama duraa san jala seenaa laala. Gisee biraa immoo iddoo bashannanaa kara biraatan deemee sin agarsiisaa immoo baay'ee bakka namatti tolu wayiitu jira. Yeroo biraatiif jechuudha. Kanaaf viidiyoo kiyyarraa kana fakkaata. Warroonni isinitti tole laayikii sheerii gochuu hin dagatinaa jecha. Warri maatii kun ta'an immoo kottaa maatii kootti dabalamaan isiniin jedha. Garuu piliis uummata Oromoo
waan kana irratti sirriitti mee jabeessaa yaadaan isiniin jedha. Waan kana sirriitti yaadame sirriitti jabeessame kanaaf wal gargaara wal bira dhaabbadhaa kan isiniin jedha. Har'a viidiyoon kiyyaa sumarratti xumurama. Nagaa naa ta'a, nagaa keessanaaf jiraadhaa jecha. Yeroo biraa immoo viidiyoo biraatiin walitti deebina. Agasiif nagaa keessanaa ta'a. Viidiyoon inni gadi poostee isinii godhe baay'ee namatti tola miti. Isa kutaa lammaffaan poostee isinii godhe kutaa arfaffaa immoo isiniifan xiqqoo amma miti guyyaa 2 booda gadhiifama waan ta'eef isiniin irraa ammallee akkasumatti isiniif ammattassa. Warroonni isinii tole jechuudha. Yoo hordoftan anuu kutaadhaan isiniif kaha. Viidicha diraamaa san jechuudha. Waan baay'ee namatti toludha. Waan baay'ee warraa hubatanuu danda'eedha. Waanuma immoo addunyaa kanarratti jiraatulleedha. Yaadni sun jechuudha baay'ee namatti tola. Waanuma ilma namaatirraa eegamu jechuudha. Wanta haramaan qabu waanuma halaalatti malee wanti badaan keessa hin jiru. Yaa gisee tokko akkasumatti isiniif fidaan isiniin jedha. Nagaa naa ta'a, nagaa keessanaaf jiraadhaan isiniin jedha.